Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa fayyaadhaa. Egaa kurfiilee jaalaluu dargii gammadaa waliin gaggeessine waan amma dura tamsaasne isinii dabarsine maraa'u jala deemtanii hordoftaniitu ka jedhu abdiin qaba. Warra waan kana hordofuu malan takka immoo yoo hordofan seenaarraa waan guddoo baratu malan jettanii abdattaniifis daddabarsaa jirtanii jedhee yaada. Yoon daddabarsine sigaa maaloo walii qooda kun imaanaa isin bira dhiifadhu. Egaa kutaa lammaffaa sana erga Haayiluun fi jaallan kan biraallee hidhaa dargii seenanii booda adda dhaabne hadha immoo hidhaan sun akkam fakkaataa akkamiin keessatti survive godhanii maaltu isaan mudate kanaaf egaa kana fakkaate jiruu hadhooftu mana hidhaa Haayiluun waan hedduu nuun qoddatee jira. Kanuma egaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaa qalbii guutuun akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Turtii gaarii. Maaloo silaa karshallee nu buusu erga diddanii nuyi firaashii takka bakka qabnu mana nuu kennaa jennaan mana lama nuu kennan lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama warra adda bilisummaa Oromoo achi gallee firaashii tokko irra rafutti kaane jechuudha. Gaafa akkas taanu immoo nama keessaa baaneeti nuu nama nu gaafatu hin qabnu beela'utti kaane. Tokko lammaffaa namni haguma mana hidhaa keessa yeroo dheeraa turu namni alaa si gaafatu sunillee ikonomiin isaa waan dadhabuuf waan baay'ee siin fidu. Kanaaf manumti guutuun isaa manni hidhaa sunuu nyaata dhabuutti ka'ee yeroo akkas ta'u mala adda addaa malanne maaltu ta'e seete biddeena poolisiin nuu bita. Shiroo fi barbaree finnee torbanitti gaaf tokko shiroo fi barbaree shiroo tolfannee biddeena alaa bitannee nyaachuutti kaane torbanii gaaf tokko jechuudha. Guyyaa biraa immoo bachootu dhufaa sukkaaratu dhufaa isa kana bishaan rukuttee burcuqqoo tokko tokko dhugnaa jechuudha. Hojii kana keessatti ani nan qopheessaa Gaashee Ibsaa Guutamaati kan fuudistaan keenya kan wanna san walitti makee keemistirii isaa tolchee nuu kennu. Egaa hiriira keenya eegnetuma takka takka oo liqimsine garaa guuttanne jechuudha. Bachoollee nyaadnee jirraa siin jedha. Bachoon kun baadiyyaadhaa dhufaa. Sukkaarri fi dammi immoo ijoollee magaalaadhaa dhufaa. Akkasitti jireenya dhiibaa bahamee waa'ee nyaataa fi dhugaatii jireenya namaa keessatti barbaachisaadha. Namni ka hojjetu ka jiraatu dhuguu fi uffachuu fi mitire. Mootummaan Habashaa nama hidhee nyaata namaan kennu isa kana maal jedha namni amma jiru kun obboleessu. Ammallee akkasuma ta'a. Umurii kee guutuu biyyaan ifati jirru kanatti mana xiqqoo haqaan ani qabu kanaa miti kana caalaa guddaa tokko televezyiinii waliin maal waliin kennameefi mindaanillee yaadamee fi gaafa mana hidhaatii boollee akkatti jedhu inni mootummaan impaayera sanii kan Oromoo hidhe kan nama biraas hidhee nyaata siin kennu. Sireebee dawaa siin kennu. Dhiigni kee hoo dhangala'u hin gammada akkam jettaan. Kanaaf warri mana hidhaa keessa turanii waa baay'ee wanna haasa'ameen dhumni qaba manni hidhaayi. Manni hidhaa si cuunfa beektaa? Jabin waan keessaa bahame malee hin cuunfamta si fixa si nyaata. Yeroo tokko tokko walitti buutaa namni silaawoo walii loluun walitti mufachuun hin jirti. Akkasuma ta'eeti wal jajjabeessinee waliin dhaabbannee namoonni nu biraa baanillee dabree akkasuma nu gaggaafachaa boodarra immoo fidhaan haguma dheeratu na warri nu eegan sun argite fira nuu ta'an
maaluma ta'e jedhanii fira ta'anii nu ergamu waa akka jedhan sanitti nu rakkisuu dhiisanii xiqqoo bal'annee like amma maakalaawin hoggaa nu hidhabnu koloneera tokko turani kan hoogganani koloneerri suni faashistiidha inni. Takka tureeti inni ka'eeti wanna inni ka'ee hin beeku. Koloneerri tokko militarii ataashee ture xaaliyaanitti inni dhufe gaafa inni dhufu waan baay'ee nu jijjiira. Namni kun nama akka Asaffaa Caboo, nama akka Abbaa Biyyaa, nama akka Obbo Zagayyee beeka. Jennaan hayi maaluma ta'anu kitaaba dubbifne kun waggaa 5 as turre, waggaa 6 turre kitaaba dubbifnee hin beeknu. Kitaabuma isin dubbiftan san nu galchaame isuma dubbifnaa. Maaluma ta'a televezyiinii hoo laallee jennaan namichi kun hayi. Televezyiinii laaltanii, gaazexaan dubbiftanii, kitaaban dubbiftanii, maaliif hin dubbifne? Hin beeknu nu dhorkanii, okay. Jennaan turame indi. Maaluma ta'a hoo burtukaana nyaannee warra kan nuu fiduu warra keenya kun hundi dhorka. Indi. Burtukaanas nyaachuun dandeessanii? Burtukaana fi muuza nu hayyame. Isii nyaannee televezyiinii bitadhaa ani horiin qabu. Horii yoo qabaattan bitadhaa inni televezyiinii bitannee akkasitti jijjiiramaa deeme gaafa televezyiiniin eebbifamu Asaffaa Caboo kaabboo mana hidhaa keenya upper compound isan ture. Jennaan namicha faarse koloneerri kana saahiba isaati agar astiraadarii waliin hojjechaa turani. Na kooministii jechuun isa kana akkasii jedhee faarsee jennaan koloneerichi gaa amma haasaa wannollee qabna beektaa ishii muramtu sanillee qopheessineefi isiillee muree televezyiiniin banamee jennaan እንግዲህ ጊዜ ያመጣውን ጊዜ ይወስደዋል kanumani siniin jedhaa televezyiinii keessan laalaa jedhee deeme erooni haguma deemu akkasitti jijjiirama argaa turre akkuma siin jedhe mana lamatti gallee firaashii tokko irra rafuutti ka'ame yeroo namaa waliin turre kana gaa waa baay'ee sitti dhaga'ama maaliif jennaan yeroo tokko warri shaabiyaa baay'een isaanii hidhamani eenyutti hidhame seete naggaadota isaanii hidhe zargiin jennaan namni gaafatu baay'ate nyaanni baay'ate burtukaanni kun hin dhufa yeroo san burtukaana namichi kun ayyame mandariina kanatu dhufa nu bira homtuu hin jiru jennaan gaaf tokko egaa saahiba nuyi beektaa walii galteen hin jira warri shaabiyaas warri TPLFs warri adda bilisummaa Oromoos walitti dhiyaanna warri kun immoo garas jiru namoonni kan wal qunnamsiisan hin jiru namoonni amma saahibni kiyya Gazaayee Kaasaawun baay'ee beekamaadha kanarratti nama waliin haasa'ee nama bakka qabsiisuu nama qorrisiisuu kanarratti walii gallaa. Gaaf tokko sanbata guddaa burtukaanni baay'ateeti saafaa tokko guutuu fidanii laali namni waa tokko sii kennu fidee maaloo saafuma san natti kennee ani bakkan barbaadu godhadhee akkam bareedaa miti. Fuudhaniiti lafarratti nu gannaqan karrarra dhaabbatanii. Jennaan obbo Xiraawuu waan jedhanii burtukaanuma lafti Oromiyaa magarsitu akkasitti fidee nurratti darbe Habashaan kun jedhe. Akkasitti baay'ee qaba manni daa'e. Inni kun karaa nyaatati. Nyaanni kun hin dhumu beektaa incidence hoggaa lakkooftee teessee olaaltu maal sitti agarsiisa jette namni maal akka ta'e argita. Akkasitti jira maakalaawini isa kana waa'ee nyaataa sitti waa'ee maaltu naafe amma kana booda maaltu jira seete akkuma siin jedhe manni sun wannoodha argite mootummaan
ofii isaatii akka hin rakkannee fi waa'ee isaa akka hin kaafne security mana san keessa basaasatti jira beekta kagaleen an waliin taa'u. Isa hagan tuqinitti akka ati ofii keetii waa oduu isa rakkisin jiraattu erga waa hunda sirraa fixee booda maal amma nu homaa miti bar meeshaa jechuu. Gaafa tokko fuudhee si ajjeesee hin argita. Kanaaf ijaaramee waan jiruuf ijaarsi sun waa baay'ee hojjeta. Waa baay'ee ganama kaatee mana firaashii irra rafte san martee wannoo si ta'a kan irra teessu soofaa. San booda lafa san dhiqxee shaayittii kee dhugdaa namni tokko ramadamee karrara dhaabbata. Achi poolisiin achi haayiluu daargee waama hoggaa jedhee harka baasa akkasitti na bira jira jechuudha. Ana waamee isatti na kenna. Ani erga itti na kenne booda wanna feeta. Midhaan ka deddeebisu nuyi warra hidhame. Nuyi warra adda bilisummaa Oromoo manaa'uun baanu midhaan deddeebisuu dhisi. 85 irratti nu wayyamanii ana isheetudha Gazaayin midhaan deddeebisaa turre. Inni kun jechuun nama alaa dhufu san poolisiin irraa fuudhee nyaata dhufe san anatti kennaa ani immoo fuudheen siif kennaa jechuudha. Mana kee dhaqee mana kee nan beeka. Ati immoo gara galchitee naa kennitaa gara toomii haadhatii yaa jettee yookiin saamunaa yookiin waa naa fidi jettee ergaa san immoo fuudhee poolisiitti kenneen poolisiin ergaa san dabarsa jechuudha. Foddaa xiqqoo takkas jira kunoo kan maaga amma ittiin agartuu kana. Achi keessatti saanii fide san baneet namni shukkaa waliin fidaa shukkaa itti tuqee poolisichi cimashii jedhee afaanitti godhee qammastee san booda gala. Yeroo kana gaafa barbaadan hin arrabsu gaafa barbaadan nyaata san irra garagalchuu waan isaan godhan hin beeku wanni itti dubbattu hin jiru kan wanda dandeessee danda'anii hoggaa 10 nu gaafatan. Egaa inni kun hundi haguma turru amma gaafa namni akka isheetu namni akka Gazaayin ana hoo ijoolleen ihaappas gaafa kana deddeebisuu eegallu nurratti amantii godhatte ijoolleen maaliif hoggaa kana hunda turre nama achii dhufullee hoonu argan nus nagaa gaafannaa isaanis nagaa nu gaafatu hin sodaatan itti dhagahame akka barbaadanitti nama olii gadi daddarbu darbee namoo hamoon hoo dhufan malee namoonni keessa ijoolleen Oromoo xiqqoo pooliisii ta'anii akkasitti jijjiiramni dhufee xiqqoo sosocho'uun eegalamee boodarra sirumaa 1985 eegalee ji'atti gaaf tokko fira mana tokko ijaaraniiti recording system isa itti tolchanii abbaa fi haati tiyya dhufanii ji'atti gaaf tokko na laaluu danda'u baallama qabatanii isa kana birallee geenye firallee arguun hin danda'ame boodarra jechuudha. Inni kun hundi yeroo dheeraadha. Hakimiitu jira, kiliinikiin jira, maakalaawii keessa kiliinikiin jira, namni kiliinikii san hoogganu eenyu jedhama seete narsi Qana'aanii Oromoodha. Ofii marmaarii san caalaa nu rakkisa. Inni hojiin isaa nama dhukkubsate dawaa kennuu miti, inni illee si arrabsa. Warra marmaariin hin tajaajilan argatin jedhee ajaja dabarseef tajaajilan kennu. Namoota akkasii argita sistamii san keessatti. Namni akka namaatti si laalu hin jiru. Namoota laali odoo karaa deemanuu waa biraa hojjeta beekaa biiroo keessa. Hoo marmaariin kee si dhiitu innis dhufee si dhiita karaarra. Maal jettan kan? Jireenya akkasii keessa jiraati nama. Kanaaf kana hunda keessa darbamee waa'ee nama reebamee kana haasa'uun ani reebamne akkuma sitti jaallanni ana dura qabamanii ana dura reebamamtu akkana ani reebamne na godhe maaliif waa hunda qabu kana waan ta'eef kaballaa malee dhiitichoo malee sobdee jechuu malee reebamne namoota reebaman ofii tajaajilee argee jira. Jamaal Abbaa Fogii inni dheengadda boqote kuni dhumarra hidhame erga namni hundi hidhame booda yeroo san nama reebuun hin jiru. Gaafa tokko hidhanii dargitti reebanii caccabsanii
jiinsii adii bareedduu takka uffata. Inni uffata uffatu wannoodha irraa bareeda. Jiinsiin suni dakaa haga as ga'utti dhiigni irratti goggogee inni deemuu hin danda'u okkolaa deema jennaan arge. Ani lama keessan jira isa shanitti galchan. Na bira dabaree deemaa jechuudha. Nama alaa dhufu dubbisuu hin dandeessu. Jamaan abbaa fogee arge hindi. Maaluma ta'eetii reeban har'a nama kana. Maaliif waa hundi ifa bahee jira wanni isa reebsisu hin jiru. Guyyaa lammataa ani ture yeroo kana hoggaa mana fincaanii dhaqu. Maali akkam nagumaa jabaat ta'e xiqqoo wayyeessanii fi kafana irraa baasanii dhiqanii susukkuumanii kararra taa'a. Jennaani sirreebaa hoon wannan ani jedhe fudhachuu baatte sidhiisii warri si caalanuu reebamanii waa hunda himanii jiru. Ati miseensa adda bilisummaa Oromoo mitiin jedheenidha. Sirreebaa jennaan marhabaa an jedheenidha. Kanumaa fuudhee akkasitti caccabsee baay'een isaa namni keenya kareebame jibbarraa malee dhugaa baasuudhaarraa miti. Inni kun ammallee akkasuma ta'uu danda'ani kan ammaan beeku yeroo san ofii namni baay'een kareebame dhugaa barbaacha irratti nuun ta'e jibbarratti hundaa'eeti. Naa waan akkasii keessattuu turame maayikalaawwitti waan haasa'amee dhumuu miti dhugaa dubbachuu fi insidantoonni yeroo hunda dhufanii hoggaa argitee kanaan ala yeroo tokko tokko nuyi warri achi keessa turre yoo teenye haasofnu aarsaa haasofnaa dheeraa namoonni achi keessatti waan hojjechaa turan hoggaa argitu namoonni reebamanii dhufan waan isaan haasa'an hoo dhageessu. Keessi Habashaa tokkotu hidhamee ji'a 3 teessisanii nama hoggaa 80 akkas ta'a. Ji'a 3 booda fuudhanii fannisan reebudha maayikalaawwitti dargitti miti. Jennaan turanii dhufanii galgala isaa booda hoggaa hojii cufan dhufanii homaan taane xiqqoo daddaalecha'anii dadhabanii maal taatanii jennaan elijeenaan jedhama elijee daareen kun maal taatan jennaan hindi idiyuu na yaalinyi naan jedhe mana haaluu taalaa jennaan አይደለሁም ጀዳልና ነፈንሰኒት አማ ጋሲሬና ፎዱ ጋዱ በታርከ ካሲ ወከን ናናና ሀርከ ካሲ እና ነቡሰኒት ማል ጀተኒ በጅና እኔ ኢዱ የንኩት በመንፈስ ነው ከደቀመ ይሄን ጻፉ አርጉት ይሄን ንጹት ከናፊ namni reebamee ilaalu oduu miilli isaa ciccitee dhufee sitti hin qoosa. Wanna isaan jedhan wanna isaan godhanoo sitti mu kanaaf namoota akkasiitu jiru. Kana waan ta'eef egaa kabiraa wanni guddaan kanan mana hidhaa keessatti himuu barbaadu. Mana hidhaa san keessatti erga qormaata finnee booda hundi keenya warri dardarummaa qabnu yeroo san bakka ammaa odoon dulloomin hin hojjetu. Iskiriptoo bareechinee gurgurra. Jaalisheetun saggaa'ee namarraa ana gazaanyillee boodarra baree lammeessaa boruu nama tokkotu jira nama baay'ee hojii hojjechuu malee maqaan isaa mul'anne daanyee baay'isaa nama jedhamu tokko. Isa warri kun hundi iskiriptoo hojjenna isatu na barsiisan iskiriptoo hojjechuudha horii irraa argatta. Na happy Christmas jennee irra katabnaa happy Easter jettee katabdaa waa irratti gootee haayiluudha jettee katabdaa kana goonee birrii 3 birrii 5 argannaa isii sanaan tamboollee xuuxuun hin jira buna dhuguun hin jira yeroo mooyyunii walitti sii qabamte surreellee shamiziillee ittiin bitatte argitee waan akkasii hin jira. Namoonni akka jaalnagarii muka hojjechaa turan muka baay'ee bareechee hojjeta inni harkisaa kennataadha. Namoonni waa baay'ee hojjechaa turre yeroo tokko ilma nama dureessaa tokkotu hidhame namni kun
gogaa warra wild life kana biyya alaatti gurguru. Abbaan isaa isaan Indian gurbaan kun hidhameeti qabeenya qabaa abbaanii boonetuma jiraata mana hidhaa keessas homaas akka hin taane hin beeka. Kaarpeetii naa hojjedhaa jedhe kaarpeetii wannoo qamalee. Kaarpeetii qamalee naa hojjedhaa. Hoo isa naa hojjettan horii gaariin isinii kennaa maal gootaa jennaan alattan ergaa warra kana nurraa bitanirraa jedhee. Ana taanee Gazaanyii fi Muheeni kaampaanii kaarpeetii dhaabneti gurbaa tokkotu jira kuubadha Mangistuu Abaareeti iskoolaarshiipidha fidanii nu biratti hidhanii gurbaa yaangii tokko inni immoo aartii beeka. Qamalee san tolchisiifneti wanna isaa ta'u irratti hojjetamu tolchinee fireemii barbaada. Waan san gurgurannee surree bitanne nu sadeenu. Kanaaf inni kun illee guddaa ture. Namoonni warri jaarsolii illee wooma hojjetu. Inni kun hin dubbisaa, inni kun akkasuma xixiqqoo hojjetaa. Inni kun egaa akka yeroon sii dabru si godha. Dadhabdee raftaa nama nu gaafatullee akka warra Eertiraa san nama burtukaana kiiloo 100 fidee irraa hafee gad naqu hin qabnu. Isa kanaan of qabnee jireenya abdii hin qabne sani abdii itti horree akkasitti keessaa baanes hin jedha. Kanaaf maal himanii maal dhiisu obboleessoo baay'eedha onni. Inni kun kan hojii hojjechuu kun baay'ee nama nu gargaare maaliif horii argachuu qofa odoo hin ta'in yeroo itti balleessita. Waa baay'eetu hojjetame achitti amma yeroo tokko wannoo ta'e sitti yeroo Taaddasee Gabra Egzaabeeriidhaan tokko Tigree 1,300 dargiin yeroo tokko istiraakcharii Safaakoo keessa guute mannidhaa guutee haaraa ta'e egaa wanni gaariin nuyi mana 2 qabna yeroo sani namni nutti hin dabalamu. Jennaan jarri kun nyaata tokko jaalatti beektaa Tigreen. Nyaanni kun boqqoltii jedhamu akka beektu ta'e. Boqqoltiin kun baaqelaa isa dafee bilchaatu tokko fuutee bishaanitti naqxeeti gaafa inni ija baasu soogidda itti naqxee nyaatta. Isa kana jaalatti warri sun. Jennaan boqqoltii nuu fidaa jedhanii ajajanii jennaan koodidha kun hin ba'uu jedhan. Hin ba'u kun koodidha jara kana wanna isaanii hin dandeenye hin ba'u. Boqqoltiin bar nyaata jedhanii maal ta'a jennaan nu amma midhaan deddeebifne yeroo san. Jennaan lakki lammata ergaa akkasii akka finne jedhanii jennaan Gazaany boqqoltuma kana barbaannaa jennaan Gazaany maal yaada akkam fide si haayilu ani ibati baaqelaa fichisiifne soogidda fichisiifne bishaanitti naqnee maaliif ittiin gurgurre jara kanatti jedhe. Akkam goona jennaan namicha bira dhaqeeti shaambal waashaa tokko ture yeroo san kan bulchu. Jarri kuni boqqoltii barbaadu isin boqqoltii koodidha jettanii nu asitti dhumnee horii irraa argannaa baaqelaa fi soogidda qofa nu wayyame nu bitanii haa fidanii gurgurannaa jedhe. Ji'a 2 moo ji'a 3 gurguranne. Boqqoltii migibii masaafintii jedhama obboleessa kiyya. Akkasitti horii irraa arganne yeroo biraa immoo inni kun dabree jennaani abishiin dawaadhaa jedhame garaadhaa. Jennaan Gazaany mala dhabu si haayilu amma immoo namni abishiitti ga'eera. Kootta abishii sukkaara bichisiifnee bulbullee ganama gurgullaa jennaan abishii immoo akkana ji'a 2 tokko gurgurannee ganama isii rukunneetuma sukkaara itti naqnee ani achiinan rukutaa nan guutaa Gazaany deemee gurguraa odoo hin yaadin dhumti.
ofii hojii of yeroo dabarsuudhaaf waa baay'ee hojjenne. Haga kafanaa namaa kaawuyyaa gochuutti deemnee jirra aniif gazaany. Na inni kun hundi sin hojjettaa, waa'illee irraa argattaa, waa'ee mana hidhaatillee yaadduu akkasitti keessa baane waggaa 10 siin jedha. Kabiraa maaltu jira? Kabiraa mana barnootatu baname Maakalawitti. Mana barnootaa kana ijoollee 11-12 baratanii jiranii barsiifnee yeroo lama Ethiopian School Building Certificate fudhatanii dabran. Namni waan guutee fi maatimaatiksii kifilii 11-12 sanii namni tokko statistiksii namni barsiisu nama statistiksii barate maaliif hin beekaa? Namni aljebraa barsiisu nama aljebraa barate hin beekaa? Maatimaatiksii barsiisuuf nama 3 qopheessite. Guute kaa namni ciise hoo? Akkasitti barsiifnee ijoolleen baratanii namoonni yeroo mana hidhaatii ba'u nu dura ba'anii yuunivarsiitii fixanii jireenya argatanii guyyaa 1-2 irbaata nu laatanii jiru. Akka wannootti. Manni barnoota illee akkas ture. Namni immoo afaan hin baratin hin jiru. Afaan Jarmanii, afaan Xaaliyaanii, afaan Baataasaa, Jiimaa nu baradheera na irraa fedhamee afaan Arabaa. Nagariin tokko hin galchu afaan barachuu beekta. Kanaafi kana hunda akkasitti of qabnee as geenyee namni Fireenchi baratu kanatu jira. Jireenyi mana hidhaa dhugaa kanaa saamee dhumuu miti. Namni ofii jabaadha. Namni kun keessa'uu namoonni akka kiyyaa, namoonni akka jaal nagarii, akka jaal isheetu warri maatii hin qabne, warri ijoollee hin qabne, warri haadha manaa hin qabne nama nu gaafatu haadhaaf abbaa malee hin qabnu ta'e malee namni ijoollee qabu, namni haadha manaa qabu baay'ee rakkata. Sammuudhaan rakkata. Ijoolleen kiyya maal nyaatti jedha, haati manaa kiyya akkamitti jirtedha. Kana hunda danda'anii baane jaarsoliin keenya dhugaa dubbachuufi. Kana hunda danda'anii baanii ba'uun keenya immoo akkuma beektu yeroo tokko hin baane dura namoonni babbaanii yeroo tokko beektaa barnoota addaa qabaachuun gaariidha. Nama tokko Baqqala jedhuuni. He was the only satellite engineer. Yeroo san satellite sulultaa immoo maaliif dhaabbatte? Surreefu dhaabbatti. Qabaniin waliin hidhanii nama hiikamuu miti bar. Hin hiikan. Kana sittima. Kabiraan sittima. Rashaad Awukaashoo nama jedhamu jaarsa Oromoo tokko jaarsa eebbifamaa. Nama qabsoo Oromoo keessatti duruma eegalee bu'aa buusaa bahe. Ani beektaa qabsoo Oromoo kana keessatti bu'aa buusuu jechuun jaarmatti hammatamuu qofaan hin laalu. Oromummaa nama barsiisuu jechuudha beekee. Nama akkasiiti jaarsi sun dargitti yeroo ji'a tokko walakkaa taa'u arge. Nama kana hin reeban jaarsa. Reebamee ji'a tokko booda namni kun jara kan waliin walitti hidhannaa tokkoon qabu haa hiikamuu jedhani warrumti nu hidhanii waggaa 10 nu teessisan. Miilli isaa fayyuu didi. Ji'a ja'a ture haga miilli isaa fayyuu. Laali. Dura maaliif reebanii jetta warri waraabessi kun? Okay. Reeban miilli fayyuu bayitii fayyima alatti tajaajila argatteen jedhamu. Dhufanii miilli kee fayyee jedhanii gaafatu naan jedhani warri achi turan. Kanaafi manni hidhaa muuxannoon mana hidhaa dheeradha. Keessa seentee waggaa asoftu immoo xiqqoo baay'ee namatti dhagahama. Akkasitti dabarsine ani kanan hiikame fulbaana 1989 yeroo san obbo Zagayyeedha, abbaa biyyaati, obbo Abiyyuudha, obbo Mokonnin Galaanii
namoota baay'eetu hiikamnee egaa warri dhumaa immoo iyyuu warri kan akka Jaal Mulgeetaa, Jaal Isheetuu, Jaal Nagarii, Jaal Waldee jarri kun immoo iyyuu gaafa manni hidhaa Karchallee diigamu sanii humnaan bahan. Kanaafi ani waggaa 9 ji'a 9 wayin hidhamee jarri sun waggaa 12 wayin hidhamanii jireenya kee keessatti keessaa haga kana mana hidhaa taa'uu jechuun waan laafaa miti. Yeroo tokko sammuumti keenya sammuu ta'ee yaannee hojjennee namaa walii gallee jiraachuma achi baanii inni kun waan guddaadha. Manni hidhaa waa baay'ee qaba dhugaa dubbachuuf. Akkuma sii fudhattee takkittuma sii keessaa fuutee akkasitti yoo irratti nanaasa'a jettee yeroo dheeraa fuudhaa. Namni maal jaalata hoo itti himtee maal ka inni baruu barbaadu ka jedhu isa kana baruutu nama dhiba malee baay'ee guddaadha. Namni dhukkubsatee haga du'utti hospitaala kan hin dhaqne, namni reebanii namni dhiiga dhangala'utu nama tokko reebaniiti ana dura deema. Gargaaruu jennaan na dhiite. Inni deemuu dadhabnaan dhaqee miilan irra dhaabbate wannoo xorsaraayitii saniin kophee isaanii saniin akkasitti gammachuu argatu rakkoo namarratti fiduudhaan. Inni kun immoo adda Oromoo irratti kasi rakkisu bara kasi dhibu. Tigree reebanii jiru akka keenyatti reebanii nama tokko lama reebu. Nama keenya hunda isaanii reeban jaarsolii keenya akka jiru. Kanaaf maaliif hin adabaaf reebus hin jedhaa bara. Adabaaf reebu amma boodarra maaltu dhufe seete wannoo tokkotu jira. Cheeniin tokko akkasitti sii dhulaal asirratti na biloonii kana sitti jabeessanii haguma jabaatu dhiigni kee asii yaa'aa sammuu keetiin akkas yaa'ee du'uu dandeessa. Na gaafsan akka hiree wannoo maakalaayii na fuudhanii dargiin ture. Daani'el Dafaa isa amma Jaal kiyya isa Ameerikaa jiru kana namicha qal'aa tokko yeroo san baay'ee isatti kaa'anii irraa baasuu dadhabaniiti madooshaa fidanii yoo rukutan kana fudhatee ba'e akkasitti. Kanaaf baay'ee wannoodha kan maakalaayii fi kadargii. Ijaarsuma manichaatirraa eegalee yoo laaltee namoota miidhamoo namoota faashistii atiitiyuudii qabani kan mana san ijaaran. Kan nama reebanii fi reebsisanillee warroota akkasitti sheebdi ta'anii qajeelfama fudhatanii gaafa reeban qofa ka gammadan hojii waan hojjetan ittiin fakkaatu jara san bara. Anama qormaataaf achi na teessisaniiti abaluu hin reebama hoo jedhan namuu asitti si dhiisee waardaa waliin dhaqee waliin reeba. Hojiin hojjennee jedha amma tafarraan gaafa nama reebuu baate. Hin dhageessaa namni balleessaa namarra namni barbaadu namni nama qoratu dhugaa baasa malee haqa reebne nama maal eenyu reebnaa jedhu bara. Akkasitti jibbuma Oromoo qaban baasuudhaaf jedhanii wanna godhan fakkaata hoo laaltu. Egaa namni kana hunda danda'ee mana hidhaatii bahee boodarra akkuma argitu chaartarii seenne asirratti wanni ka'u tokko hin jira isa boodarra itti deebi'a amma mana hidhaatii obbaaseni. University of deebisee san booda fixanna. Mana hidhaatii baheen amma gaafa mana hidhaatii bahu waajjira adda bilisummaa Oromoo isa gullallee isa nu keessa turre sanitti waliin nu qabanii abaraa ayyaanaa dhufanii achi taa'anii obbo Zagayyeen bakka keenya bu'anii haasaa godhanii akkasitti hiikamne fulbaana 1989 ani obboleessa obbo Zagayyee dhagahee waan turee fi konkolaataa fudhatee dhufee obbo Zagayyee waliin hangalee
Sambooda mana obboleettii tiyyaa barbaadanii obboleettii tiyya fidaniiti mana obboleecha obbo Shittaayetti mana obboleessa Zagayyeetti namni dhufee achitti nu gammadanii dhugnee booda obboleettii tiyya waliin galee anillee egaa akka humnaatti fira torban tokko Finfinnee taa'ee Sambooda baadiyyaa fira bira dhaqee achi turee deebi'e. Amma waan deebi'u maalan ta'aa ka jedhu gaafii guddaa dhufe. Jennaan warri kiyya ka jedhan deebi'ii bari fixadhu waan biraa maal gootaa ka jedhu dhufe wanni biraa wanni mul'atus hin jiru. Karaan adda bilisummaa Oromoo bira dhaqanis jireenyi isaatu hin beeknu mana hidhaattuu guyyaa tokko moo guyyaa lama jireenya isaa dhageenye. Yuunivarsiitii dhaqeen jarana kun waan waggaa 9 walakkaa tureen dhufee na fudhadhaa jennaan isin fudhannu jedhan maaltu ta'ee jennaan withdraw godhi meeshaa nurraa fudhatte nu deebisi waggaa dhufu seentaa ka jedhu. Jennaan lakkii ani wannan isinii kennuun qabu dormitarii kiyya dhufanii wanna mana achi keessa jiru hunda haratanii deemanii wannan kennuun qabu withdraw godhiitii bara dhufu deebi'ii waggaa ka jettan ta'e humnan qabu ofii bakka dhufu deemuun qabu maaliif naan laallee ani nama addaatii warra na waliin seenanii fixanii nama guddaa ta'anii jiru ani akkasin turee jennaan dide namichi. Didanii jennaan ani deebi'ee obbo Zagayyeedhaan na didanii jennaan office of the registrar sheefii isaa beeka inni. Makiinaa isaatiin na fudhateetuma dhaqnee sakreetarii achi teessuun dubbisuun barbaadaa jennaan yaada qaxaroo aan naggaruun jettee jinnaan galuu Zagayyee Nobilees jedheeni jennaan namichi dhufee fudhatee saggale. Isa waliin seenanii xiqqoo turanii anas na waamanii booda ajaja dabarsee akkasitti yuunivarsiitii seenee siin jira 1989 October 4th year student engineering mechanical engineering table irra taa'ee amma dipaartimentii dhaqeegaa rejistarii godhee jira. Dipaartimentii dhaqnaan akka bara keetitti miti kaarikulamiin jijjiirame bara ati barattu sanii English 101 fudhatteeti report writing immoo yuni English 30 immoo waan jedhamu tokko fudhatta. Amma sophomore fudhachuu sirra jira. Ethiopian history baruu sirra jira. Ethiopian geography baruu sirra jira. Ati waggaa 10 mana hidhaa turtee jirta. Engineering nuusi jalaa badee amma the best common course amma sitti dabalame kana fudhadhu. Semestara kana semestara dhufu immoo common course biraa kaafee fi course mathematics si kennina. Akkasittuu itti deemte malee ta'uu jedhee waggaan laaluu dhugaadha. Dhaqee amma engineering nafee 1989 first semester social science baradhee jechuudha. Ethiopian history, Ethiopian geography, sophomore English subjectii tokkos baradhee second semester illee akkasuma wanna dabalame isa baradhee waggaan sun dhume 1990 amma engineering course fudhachuutti ka'ee 1990 November irratti wanna dhufe beektaa? Mangistuun ijoollee yuunivarsiitii akkuma zamacha akkuma 60 ergesan irra deebi'ee wattaaddara taatu. Rakkoo biraa keessa seenaa iluudhum. Jennaan namichi waggaa 10 hidhe kanaafan immoo amma dhaqee qawwee baadhaa gaafun hin taatu ammallee mana hidhaattan deebi'aa hidhee baadii achi ganda obboleettiin tiyyaa jiraattu dhaqeen namicha qabalee keessa jiru tokko nama Ilubaaburii. Abarraan waan jedhuun. Abarraan gaafanii kamu uuzoo naa fidee dhufe. Uuzoo naa fidee uuzoo san waliin dhugnee ani dhuguullee hin beeku yeroo sanii. Dhugne haga sanitti biiraa takka waan dhuge malee hin dhugne. Inni haa jedhee takka dhugee na gaafata nagaa qabalee keessa hojjeta. Obboleettii tiyyaan namichi kun waraqaa eenyummaa naa kennuu ani amma bilaateen deemuu hin danda'u. Namichi waggaa 10 hidhe kanaafan qawwee baadhee immoo isaa lolaan ta'u kuni jennaan waamnee nama ani barnoonni kun naan taane
odoowwanni inni beektaa akkuma oduu dhagayenan itti maladhe kanaafi barnoonni na rakkisee jira. Horii wayii xiqqoo firarraa barbaadeni asuma chirichaaroo wayii hojjedha Sandaafa fi Finfinnee jidduudha. Kanaafi yuunivarsiitiidha amma withdraw gochuufan deema waraqaa eenyummaa naa kenne jennaan waraqaa eenyummaa Benigdi Taladaarii ka jedhu naa kenne waraqaa yuunivarsiitii san achi ol kaa'een akkasitti barnoonni silaa dhumu sun immoo yuuni bilaateen dhufee ijoolleen deemte hafee amma ganda obboleettiin tiyya jiraattu jiraachuun gaarii miti ka jedhu xiinxalameen bakka biraa jiraachuutti ka'ee akkasitti jiraannee ijoolleen bilaateen na waliin deemte akkuma argite 1991 May Mangistuun baqatee ijoolleen bilaateen tuun ka Keeniyaa dhaqxee tuun as deebite namoonni keenya kan akka Nagarii kan akka Jaallabisee kan akka isheetu warri manaayidhaa kan akka jaalollee hundi isaanii hiikamanii adda bilisummaa Oromoo jaarmaa ta'ee Finfinneetti galuuf ta'ee sanbooda adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhachuudhaaf qophiitti kaanee kanarraa itti fufna iftaan. Hayyee Jaalhaayiluu seenaa dheertuu seenaa hadhooftuu rakkoo darara cinqii hedduu keessa dabarfatee hadha gahuu keetii fi baay'een gammada. Baga jiraatte illee nu gammachiiste. Dhugaan wanni kun waan laaftuu miti kana hundaa kan galmeessaa jirru ammallee yes qabsoon isin eegaltan qabsoon jaallan hedduu itti wareegaman firee gurguddoo argamsiistus ammallee gadi hundee dheertuu gadi hin qabanne kanaaf namni waan kana akka waan injifannoon gurguddaan dhaabbataa fi kayoomuun sossoone argametti fakkaate akka of hin daganne ni gargaara. Kanaaf wareegama hagana gaggahutu hireedhuma taatee lubbuun jiraattan malee sila warruma simbiraa wareegaman wajjin warra wareegaman ture. Kana hunda nuun qooddatuu keessatti dhalootaaf illee hambisuu keetiif irra deebi'een maqaa hordoftoota sagantaa kanaatiin baay'een si galateeffadha. Guddoo galatoome. Galatoomeetis abbaa giddii. Hayyee hordoftoota keenya egaa seenaa dheertuu hadhooftuu kana warri ofii keessanii hordoftan namoota baay'ee keessaa dhaloota haaraati hundaan akka walii qooddan abdiin qaba. Sagantaa itti aanu immoo ergaa adda bilisummaa Oromoo biyya deebi'ee jaallan bakka garaagaraa faffaca'anii lubbuun hafan kun hundinuu deebi'anii wal arganii booda qabsoo gaggeeffame injifannoo argamee fi rakkoo isaa mudate hunda Jaalhaayiluu deebinee irraa dhaga'uuf jiraanna. Hanga sanatti gaamarti keessanuu anaaf Jaalhaayiluun nagaa isin dhaammanna nagaan nu tura. Baay'ee.